Utuuniyaa farduun taarika dhaga'ee dubbiin akka har'aa tokko zabana dur ka'ee biyya Mongooliyaa keessatti kun ta'e zabana Tataar keessa jaarraa 8 gahee ulamaan rabbii tokko barreessee nuu kaa'e. Rabbi irraa jaallatu gooftichi ol tahee maqaan kitaabichaa nama waaqa rahe durarul kaminaa jedhamaan siin ga'ee ulamaan fassarraa nan irraa dhaga'e. Mujallada sadaffaa keessatti nuu kaa'e fuula 202 irratti haasa'e mootiin islaamaa tokko kaafira ta'e gammachuusaa ayyaanni guddaan qophaa'e mootuwwan nasaaraa eebbisuuf ol gahee gammachuusaa ayyaanni guddaan qophaa'e mootuwwan nasaaraa eebbisuuf ol gahee tokko keessaa gorsaan qaba jedhee ka'e rasuula harrabsee waan baay'ee haasa'e sareen tokko ciisaa utaaleetti ka'e bineensa damsuudhaan kan beekamaa ta'e rasuulli rabbii harrabsamuu dhaga'e ummatuma keessaa namtichatti ka'e inni ummata keessa fiinaan faana bu'e achiin irraa qabee biyyitti dacha'e kun sareen maal ta'e namtichatti kahuun waadahu laa shariika lahu. Sarichi hidhamnaan ummanni gattaa'e namtichi dubbisaatti fufuuf ol ka'e ummata keessaa nam tokko waa gaafate ka'e jedheen sareen amma nama jidduu bahee wamtinni addaan baasee si qofatti ka'e wamtinni addaan baasee si qofatti ka'e nabiyyi islaamaa arrabsuu kee dhaga'e nama biraan tullee suma faana bu'e. Miti jedheen namtichi wamtin akkas ta'eef kun xabiyaa isaati wama jagna ta'eef yoon dubbadhu harka raafnaan rukutuu fansee jedhee itti buufee waan dubbachuu bahee ergamaa rabbi irratti waan fedhe haasa'e wamti afaan isaatii bahuu isa caalu ta'e qudratallah sareen funyoo kutee bahe utuu namni hin beekin jedhuun mataa ga'e utaalee namtichaaf morma isaarra bu'ee hidde kokkee qabee ciibsee lafaan ga'e. Lahzaatti namticha ruuhiin keessaa bahe na dhagahaa sanaan booda wanti ta'e namni 40 islaama ta'e kanan kaasee tarraa argadhee dhagahee Khaalid Raashidii jedhama innaasa'e dubbicha dhagahee raajinatti ta'e kanaaf anaasa'e gurra sin hagahoo wahdahu laa shariika lahu. Yaa aduu islaamaa bari'uun kee nooltu dukkani har'aa kun waa akkanatti naftu amma